bareechitu yaa Oromiyaa. Isani bishaan hora maddi isaa guddaan as bishaan kana baroota sindura bara dheeraa keessa dhufanii NGO'n dalaganii karaa kanan asii qashaganii asirraa fuudhanii iddoo bakka afur qaanaa itti dalaganii bakka kana heegasi lolaan dhufee simmintoo kanallee dhoqqee irratti darbee kan isaan dalaganii baasansallee hunda caccabsee dabarse. Kanaaf maddi uumamaa akkana jira. Bakka kanaa dhabanii jennaan bakka duraan maanguddoon ta'e abboonni keenya bishaan gaalaa jedhanii kuroo gaalaa jedhanii fageenya irraa dhufanii obaafatan iddoo san baasanii achi dhiqachaa jira nam lafti bakka dhiqatan waan dhabaniif dhukkubsataan dhufee bakka dur kaleessa aadaatti gaala itti obaafatan san dhuftee dhiqachaa jira. Simmintoo itti dhiqatamu caccabsee dabarse. Amma dhiyoo torbaan kana keessa jechuun naannoo Keeniyaatirraa Harar Dirdawaarraa dhukkubsataan bakka kana dhufee bakka dhiqatu dhabee baasii meeqa baasee achitti galaa jira waan ta'eef. Kanaaf qaamni mootummaa NGO'n iddoo kana nu ilaalanii nu sirreessanii bakka bishaanii kanarraa kaasanii gara alaatti baasanii akka nu dalagan. Bakka dhaloota koo